Waan ajaa'ibaatiin taateen kun har'a Finfinneetti tahem ijoolleen shamarranii lama umriin isaanii waggaa 15 fi 16 ta'an ebla 12 barnootaaf deemna jaanii maatii biraa barumsaaf jecha ba'anii achumaan osoo mana isaaniitti hin deebi'in hafan. Maatiin ilmaan isaanii manatti galuu dhabuu kanaaf yaaddoon isaan seenee cinqamuu jalqaban. Boodarra akkuma yaaddoon isaan seeneen osuma yaadda'aa jiranii jidduutti bilbilli wahii irratti bilbilamam. Bilbilli maatii isaanii irra bilbilame kun ilmaan isaaniitiin tahuu fi ilmaan isaanii yookiin shamarreen lamaan kun maatii isaanii kana erga bilbilaan dubbisanii booda shiftaan akka isaan qabee jiruu fi isaan qabuu qofa osoo hin taane qarshii akka ergan akka isaan gaafachaa jiru itti himan. Haadhaa fi abbaa isaaniitti boo'uudhaan maatii isaaniitiin birrii 300 erguu baanneem lubbuu keenya nu galaafachuu fi lubbuu keenya nu baasaa lubbuu nu baraaraa jechuudhaan maatii isaaniitti bilbilaan dubbatan. Maatiin isaanii dubbii kana akkuma dhagahee rifatee dubbii kana gara poolisii kutaa magaalaa Lammii Kuraatti geessee dhimmicha kana akka hordofan gaafate. Poolisiin Lammii Kuraa hordoffii fi barbaacha jalqabe. Ebla 13 bara 2018 magaalaa kutaa Lammii Kuraa aanaa lama naannoo addaa yakkaa Abbaadoottiin gocha kana kan raawwatanii fi boodarra immoo naannoo CMS jedhamu keessatti shamarran kun dhiira lama waliin bashannanaa osoo jiranii to'annoo jala oolan. Qorannoon poolisii akka mirkaneessatti shamarran lamaan kun jaalallee isaanii dhiiraa lama waliin bashannanaa ajaa'ibaa keessa turan jedhama. Poolisiin jaalalleewwan kana afranii fi abbaa hoteela mana ciisichaa yookiin algaa isaaniif kireessees to'annaa jala oolchuudhaan qorannoo irra gaggeessaa jiram. Poolisiin sababa gocha kana raawwataniif shamarran lamaan sana yeroo gaafatu biyya alaa deemuuf yaadanii dhiirota sanii walii galuun gocha kana raawwachuu dubbatan. Poolisiin akeekkachiisa kanneen manneen hoteelaa fi dhaabbileen mana ciisichaa kireessan kamuu daa'immanii fi ijoollee ol guddataa jirtu mana ciisichaa kireessuu fi dhugaatii alkoolii yookiin farshootti gurguruu akka hin qabne akeekkachiiseera. Akkasumas maatiin ijoollee isaanii eessa akka jiranii fi eenyu waliin akka oolan hordofuu akka qaban hubachiiseera.